يا شما harkafuna kabajamnota jaalatan toto doodaa qabna isiniif dhaqameetu jira. Caamsaa 28 bara 2022 humnoonni mootummaa baateetti uummata nagaa jumlaan hidhaa jiraachuun dhagahame. Ji'a kaleessaa jechuun caamsaa 27 bara 2022 godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baatee ganda duwwaa 8 fi ganda duwwaa 15 keessaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jechuun uummata nagaa jumlaan hidhaa kan turan ta'uu maddeen Oromiyaa farda miidiyaatti himan. Haaluma kanaan maqaa namootaan guyyaa kaleessaa hidhaman keessaa muraasni kanneen kana gadi fakkaata. Ahmad Hussein, Idris Muhammad Umar, Ahmad Abduu Ali, Said Idris Umar, Hamzaa Arbuu fi Arbuu Muhammad kanneen jedhaman akka ta'e maddi keenya toora sirraa nuuf himaniiru. Hedduu isaanii immoo warreen maqaa isaanii adda hin baafamne kan jedhan ta'uu odeeffannee jira. Waraanni mootummaa maqaa opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun Oromiyaa guutuu keessa bobbaafaman lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiran milkaa'uu dhabuun uummata nagaa darsaa jiraachuun himamaa jira. Egaa hordoftoota keenya oduun qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Hamma oduu biraa qabannee isiniif dhiyaanutti nagaatti turaa.